mootummaan waan kamiyyuu caalaa nageenya barbaadaa jiran ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'eefis deebii kennaniiru qalbeessa takkaalli. dhala namaa ta'ee nagaa kan hin barbaanne hin jiru qotanii calleessuu daldalanii buufachuu baratanii qabxii gaarii galmeessuu horanii bobbaafachuun kan danda'amu yoo nageenyi jiraate qofa Itoophiyaa keessa iddoo muraasatti isa kanatu dhabame humni hidhatee socho'u ajjeechaa saamichaa fi misooma gufachiisuun taatee waggoota 5 ol lakkoofsis ta'ee itti fufeera miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa jaaffaan yaa'ii idilee sadaffaa waggaa arfaffaa irratti rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bifa garagaraa muudatu irratti gaaffilee kaasan keessaa መንግስት ይህን የሰላምና ጸጥታ ችግር ለመፍታት ፖለቲካዊ አካሄዱን ለምን አልደፈረም ሞቱማን ረኮ ነገኛ ሂኩ ፍለኖ ሁምና ጫላ መሪፊ መረባ ማሊፊ ሂኩ ደደበ ተኩማን ብያለሱማ ሴነሰ ሁንደ ቢቱ ጋፈ ጀደሙ ኢብሲቱን ሳ ማሊ ሴነሰ ከና ከን ሁንደ ኬኛ አከምት ጎቹን ደንዳማ ሴነሰ ኩን ከም ፓርቲ ብየ ብልቹት ሞ አጀንዳ ብያት ጋፍሌን ጀዳን ካኔሩ ብሔራዊነት ወይም ህብረ ብሔራዊ አንድነት ገዥ ትርክት ነው ሲባል መገለጫዎቹ ምንድናቸው ይህ ገዥ ትርክት የጋራችን እንዲሆን ማድረግስ እንዴት እንችላለን ገዢው ትርክት የፓርቲ ወይስ የሀገር አጀንዳ ነው ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ጋፍሌ ሲያሳፊ ነገኛ ሚሴንሶተ መነ መሬራ ካኒፍ ዴቢ ከነኒን ወጎተን ጃንደርበን ሆጂ አሮምሳ ሲያስ ዲነግዴ ረትሩ ሂመኒ ኑቲ ኤኝ መጫለ ነጋ በርባና ጀዳን ከማንም በላይ ሰላም እንፈልጋለን በተደጋጋሚ እንዳነሳውት በጣም በልጅነት ወራት ክላሽ ተሸክመን ስለኖር ክላሽ መሸከም ምን ያህል ጉዳት እንዳለው ይገባናል ደርገጉማ ከየቲ ክላሺ ባዴዋን አርጌፍ ወራነ ቀበተማን ነምቤካ namoota hedduun jala dhabamsiiseera waan ta'eef waraanan barbaannu lammaffaa abjuu qabna biyya kana irratti jijjiirama qabatamaan arguu feena kana gochuuf ammoo nagaan sirriitti barbaachisa bara 2017 akka biyyaatti boqonnaa bayyanachuu dandeenyu irratti argamnaa kan jedhan Dr. Abiyyi seenaa keenya keessatti bu'aawwan agarreen beekne argaa hojii dhaloota itti fufsiisuu kan hojjennu bara itti eegallu ta'as dubbatan nagaa barbaaduu qofa osoo hin taane garee hidhattoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa socho'an waliinis mari'achaa jiraachuu himan humnaan fedhii ofii guuttachuun amalli shiftummaa balaaleffannaa fi jibbinsi seenaa cabiinsaa waggoota 60 fi 70 biyyattii keessa ture ta'us kaasan ይህ ስብራት ኢትዮጵያን ጎርቷል በሄድንበት ሀገር ሁሉ የሚገባን ነገር ምን ያክል ኋላ ቀሮች እንደሆነ Chabinsi siyaasa keessa turre Itoophiyaa miidheera biyya deemnu hundatti gaafa of ilaallu ammam duubatti akka hafne of taajjabna isinis ni taajjabdu jedheen yaada ani ofii koof dhukkubsadheen deebi'a yeroo tokko waan hin danda'amne ta'us seenaan waggaa 60 fi 70 ture kompiitaraan otoo ol kaarmeera ta'e keessaa kutanii otoo balleessanii jedheen yaada bu'aa tokko malee wal nyaachuudha qabsoo waggaa 50 baa'utiin uummanni Oromoo bu'aan arganne dadhabbii qofa warri kaanis akkanuma naannoo filannoon moonee ofiif bulchinu keessatti naannoo Amaaraa maaliif to'achuun dadhabame jedhamee gaaffiin ka'e gaaffii warra iddoo lama dhaabbataniiti jedhan በሁለት ሳምንት ይሄን አረፋ መንግስት አባረሬ 4 ኪሎ የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ ያለው አልተሳካለት torbee lama keessatti mootummaa hoomecha kana ariinee qabeenya abbootii keenya 4 kiiloo dhaallaa humni jedhe hin milkoofneef malee nuuf naannoon Amaaraa naannoo keenya uummata keenya waliin qabsoof waliin jiraanne fuuldurattis waliin jiraanna wanni to'atamu hin jiru naannoo Amaaraatti nuti misooma hojjechaa jirra caalaatti akka hin misoomsneef namoonni gufachiisuuf jaalanis jiru jedhan warreen misoomatti gufuu ta'aa jiran keessaa namoonni fira qaban dhaabsisuu akka qabanis miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatti himan namoonni miila tokkoon jannata miila kaaniin ibidda keessa dhaabbatan filannoo lama qabaachuus kaasan inni tokko nagaatti deebi'uun ija jannataa nyaachuu inni biraan immoo ibidda gaannamaa dhandhamuudha jechuun ibsan gaaffilee seenessaan wal qabatanii ka'an irrattis deebii laataniiru ገዥ ትርክት አሰባሳቢ ትርክት ነው Seenessi hunda bitu seenessa walitti fidudha humna walitti qabaa misooma ariifachiisa seenessi qeenxeenni bittinneessa miira gandummaa babal'isa amantaa waloomaa gidduu jiru laaffisa kanaaf seenessa waloo haa qabaannu gaafa jennu afaan tokko nu taasisu haa qabaannu jechuudha Itoophiyaa guddattee fi badhaate arguuf abjuu waloo qabaachuun murteessaa ta'us Dr. Abiyyi kaasan yaadama ani tolchu malee buddeen hin mi'aawu jedhu keessaa bahuu qabnas ergaa jedhu dabarsan Itoophiyaan biyyoota mul'ata ishee dhugoomsuu danda'an mara waliin hojjechuuf qophii ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himan. Dr. Abiy gaaffilee dippiloomaasii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniif deebii kennaniiru. Abdurrazaaq Muhammad. ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል من مري بكب أوتوماتا والجي إدلي سرفا بروجا فرفا وجاجا فاتا منستر مومي دكتور أبي أحمد قافلي مسين سني من مري تشاد سنيف ديبي في بسا كننيرم تيوبيان كرانا قاتن ولا قلانا أرجعشوا فوجي دبلوماسي قالتيج امسيتي كان هجة توهمن يكأي بحر أكسس سلاماوي بهنا منجد إثيوبيا ياسفلقاتا በዚህ ጉዳይ
Hawaasni addunyaa har'a haa dhagahu. Ulaan galaana diimaa Itoophiyaaf karaa nagaatiin barbaachisa. Waraana hin barbaannu, humnaan hin deemnu. Qabeenyi uumamaa gahaadha. Muuxannoo biyyoota kamiiniifuu seeraanis Itoophiyaan haqa isii ni argatti. Waraana Adwaa irratti injifannoo galmeessuun fakkeenyummaa uummata gurraachaa kan taate Itoophiyaan nagaa biyyoota eegsisuuf Koongoo hanga Somaaliyaatti, Ruwaandaa hanga Suudaan kibbaatti kan aarsaa kaffalte Itoophiyaan nama tokkoon loltu loluufis fedhii hin qabdu jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad. Itoophiyaan karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuuf hojii dippiloomaasii galtee cimsitee kan hojjetu ta'uu himan. Kan Itoophiyaan loluu barbaadu humna gahaa ittiin ofirraa qolattu ijaaruus dubbataniiru. ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለ። Namumti arge lafaa ka'ee humnaan Itoophiyaa weeraruu hin danda'u. Humna ittiin ofirraa qolannu gahaa qabna. Humna qabna. Gootummaan tama duriiti. Nu tuqnaan garuu duubatti hin deebinu. Imaammanni alaa Itoophiyaan kana dura giddugala bahaa irratti hordofaa turte guddina dinagdee fi siyaasa Itoophiyaaf xiqqaa gumaachuu ibsuun kana booda hariiroo Itoophiyaan biyyoota giddugala bahaa waliin qabdu caalatti fooyyessuuf ciminaan kan hojjetamu ta'uu himan. ለኢትዮጵያ ህልም የሚመች ማንኛውም ሀገር ጋር እንሰራለን። ከአረብ ሀገራት ጋር ያለንን ዝምድና በደንብ Mul'ata Itoophiyaa kan dhugoomsu biyya kamuu waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabna. Hariiroo biyyoota giddugala bahaa waliin qabnu qorannee michummaa isaanii caalatti cimsina. Beekumsa qabu, muuxannoo qabu, nuttis dhiyoodha. Lammiilee Itoophiyaatiif carraa hojii bal'inaan uumaa jiru. Haala kanaan isaan waliin michoomnee hojjechuuf kan fedhii qabnu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad dhimmoota dippiloomaasii fi hariiroo idil addunyaa Chaayinaa fi Ameerikaa waliin wal qabate gaaffiiwwan miseensa mana maree bakka bu'oota uummatarraa dhiyaateef ibsa kennaniin የሁለትዮሽ ግንኙነቱ hariiroon tarsiimoowwan Itoophiyaan Chaayinaa fi Ameerikaa waliin qabdu kallattii siyaasaa addunyaa amma deemaa jiruun wal cinaa yommuu ilaalle faayidaa biyya kanaaf qabu osoo ibsitanii. Itoophiyaan hariiroo nagaa fi misooma faayidaa biyyaalessummaa isii kabachiisu maraa waliin michoomtee kan hojjetu ta'uu himan. ኤምኦዩ በሚመለከት ቻይና በሚመለከት ለተነሳው ጉዳይ እኛ ከቻይና ጋር በጣም ሰላማዊ Nuti Chaayinaas ta'e Ameerikaa faana hariiroo nagaa fi waldeeggarsaa irratti xiyyeeffate qabna. Ameerikaa waliinis akkasumas michummaa gaarii qabna. Biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaa waliin hariiroo nagaa fi walitti dhufeenya gaarii irratti hundaa'e qabna. Itoophiyaan Eritiriyaa, Jibuutii fi Somaaliyaa waliinis hariiroo nagaa obbolummaa irratti hundaa'e cimsuu fi fedhii qabaachuu himaniiru. እዛ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእኛ ኢኒሼቲቭ Waliigaltee walhubannaa Somaalilaand waliin wal qabatee Eritiriyaa, Somaaliyaa fi Jabuutii waliinis nagaa barbaanna. Nagaa Somaaliyaa kabachiisuu fi Itoophiyaan aarsaa guddaa kanfalte. Jabuutiin obboleewwan keenna. Kan isii tuqe nu hin hanqatu waan ta'eef cal'ifnee hin ilaallu. Dinagdee biyyattii fooyyessuuf misooma qonnaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjetamaa jiran ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gabaasa dabalataaf Zainabaa Zaakir. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad walgahii idilee manni marii bakka bu'oota uummataa taa'een miseensota mana mariif yaada kennaniin dinagdee biyyattii fooyyessuuf qonna irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjetamaa jira jedhan. Bara oomishaa 2017tti guddina dinagdee harka 8.4 galmeessisuuf hojjetamaa jiru keessaa dameen qonnaa harka 6.1 ni qoddataa jedhan. Haaluma kanaan qonna gannaa fi bonaan lafa hektaara miiliyoona 30 misoomsuun callaa kuntaala biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan. የግብርና ሴክተር እጅግ ከፍተኛ ውጤት የመጣባቸው ሴክተሮች አሉ። ለምሳሌ ሰብል፣ ጥጥ፣ ሆርቲካልቸር ተደምሮ ክረምት ከበጋ 30 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማረስ 1.4 ቢሊዮን ኩንታል ምርት እንሰበስባለን። dameewwan qonnaa bara darbe bu'aa gaarii argamsiisan keessaa midhaan nyaataa, jirbii, oomisha baaboo dabalatee bonaaf ganna oomishuun lafa hektaara miiliyoona 30 irraa oomisha kuntaala biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 ni oomishama jedhamee eegama. Lafa harka lamaan bal'ifnee hojjechuu keenyaan bu'aan kun argamuu danda'e. Lafa babal'isuu qofa osoo hin taane yeroo bonaa jallisiitti sirriitti fayyadamuu keenyaan bu'aa abdachiisaan galmaa'uu eegaleera. Misooma maaddii guutuun guddinni olaanaa argame bara kanas caalmaatti ni hojjetama. Keessumaa gama horsiisa lukkuu fi loon diqaalomsuun
oomisha dammaa fi horsiisa qurxummiitiin jijjiirama guddaatu eegama. Hojiiwwan baatiiwwan sadan darbanitti hojjetamanis bu'aawwan hedduun mul'achuu eegaleera. Oomisha bunaatiin wal qabatee hojii hojjetamaa jiruun addunyaarraa biyyoota tarree oomisha olaanaa galmeessanii keessa seenuun danda'ameera. Bara darbees doolaarri biiliyoonni 1 fi miiliyoonni 400 buna qofarraa argameera jedhan Dr. Abiy. ቡና ባለፈው ዓመት የ1 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እድገት አግኝተናል። የቡና ምርት እድገት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። Oomisha bunaatiin wal qabatee bara darbe kuntaala miiliyoona 1 guddina argisiiseera. Oomishni bunaa kan kanaan duraarra dabalaa dhufeera. Bara kana oomishtummaa bunaatiin akka addunyaatti biyyoonni Biraazilii fi Veetinaamitti aannee sadarkaa gaarii galmeessisuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Bara darbe doolaara biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 oomisha bunaa qofa irraa argameera. Bara 2017 ammoo oomisha bunaa toonii 450 ol gabaa alaaf dhiyeessuun doolaara biiliyoona 2 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Misooma bunaatiin dabalatatti misooma baalashaayii kibba lixaa biyyattiitti bal'inaan hojjetamaa jirurraa bu'aan abdachiisaa mul'achuu eegaleeras jedhan. Kana malees misooma qamadiitiin alatti xiyyeeffannoo misooma saliixaa, lawuzii, aatoboonsituu fi boloqeef kennamee hojjetamaa jiruun bu'aan argamaa jiraachuu himan Dr. Abiy. ስንዴ በሚመለከት በዚህ ዓመት ክረምትና በጋ ከ8.2 ሚሊዮን ሄክታር በትንሹ 300 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ በዚህ ዓመት ይመረታል። Misooma qamadiitiin wal qabatee bara 2017 gannaaf bona oomisha lafa heektaara miiliyoona 800 fi 200 irraa qamadiin kuntaala miiliyoonni 300 ni oomishama jedhamee eegama. Oomishni saalixaa, loozii, atoboonsituu, boloqqee kan kanaan duraa irra harka 2 oliin guddina argisiisee jira. waliigalatti dameen qonnaa bara oomisha 2017 guddina harka 6.1 mirkaneessuun guddina dinagdee harka 8.4 galmeessuuf hojjetamaa jiru galmaan ga'uu fi iddoo olaanaa qaba. በድምሩ ግብርና 6.1% እድገት በማረጋገጥ 8.4% ለማደግ ያለንን ጥረት አጋዥ ሆኖ እንደተለመደው የሚቆም ይሆናል። Hojiilee piroojektota hojjetamaa jiran haatumsinuu yoo dadhabne immoo gufachiisuurraa of haa qusannu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy gaaffilee hojii piroojektota ilaalchisuun ka'aniifis deebii kennaniiru. Jireenya tarreessaa. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idileessaa taa'eera. Miseensonni mana marees gaaffilee garaagaraa kaasaniiru. Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'an keessaa tokko dhimma hojii piroojektootaa wal qabatanidha. Miseensonni mana maree gaaffii isaanii dursanii milkaa'ina gama maraan argamee fi galata jedhaniiru. Milkaa'inoota galmaan keessaa tokko hojiilee piroojektootaati. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa karaa milkaa'ina qabuun hojjechuun faayidaa inni argamsiisu guddaa waan ta'eef milkaa'ina argaman keessaa tokko akka ta'etti miseensonni mana maree kaasaniiru. Kana malees misoomni magaalaa Finfinnee fi magaalota birootti eegalame dhaloota biyya badhaate dhaalchisuuf hojii hojjetamaa jiran keessaa akka fakkeenyaatti kan ka'u ta'uu kaasan. Misoomni koriidarii Itoophiyaa keessatti magaalaan maal akka fakkaatu yeroo jalqabaaf nutti agarsiise jechuudha. Dur magaalaan jiraayii waan jedhu gaaffii nutti kaasan. Magaalaan maal akka ta'e hiikasaa amma reefuu argaa jirra jechuudha. Isa kanaaf guddaa galateeffachuun barbaada. Gaaffiin koos kanuma irrattidha kan jiru waan ta'eef misoomni koriidarii kun magaalaa Finfinnee keessatti eegale. Finfinneen magaalaa nuti beeknu otoo hin taane Finfinnee haaraa ta'aa jira jechuudha. Bakkeewwan balfa ta'an hedduun isaanii miidhaganii jiru. Kun seenaa keessatti akkuma Itoophiyaan Adwaa irratti injifatte jennu misoomni koriidarii injifannoo Adwaatii olitti yoo ta'e malee gaditti waa laala'u miti jechuudha. Naannolee Itoophiyaa keessa jiran hedduu keessatti immoo muuxannoon kun babal'achaa jira. Kun waan baay'ee namatti toludha. ሆገንሰ ኬኛ ጉዳይ ገለቴፈቹን በርባዳ በአገራችን የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ መጠን ጽዱ የተዋበና ለዜጎቿ ምቹ የሆነ አካባቢ ከመፍጠር አኳያ የኮሪደር ልማታችን ያለው አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑ ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ሀብት ለመጠቀም እንዲቻል ኢትዮጵያን ቴሶ ገምታ አፍሪካ ዋንታቴፍ ጅራቶታ ኢሼቲፍ ናኖ ሚጀታ ጎቹረቲ ሆጂ ሆጀተሜ ኬሳ ሚሶማ ኮሪደሪ አከፈኬኛት ፍዳቹን ደንዳማ መጋሎተ ሚሶምሱን ጅሬኛፍ ሚጀቱ ጎቹረቲ ሆጂን ኤገለሜ ብዮተ ብሮቲፍ ሙጠኖ ዋንታኤፍ ሚልካይና ገማ ከናቲን አርገሜፍ ጋለቶማ ጀቹን በርባዳ አተው መሌ ጅረን ሚሴንሶኒ መነመሬ በከቦታ ኡመታም ሚሶማ ኮሪደሪ ከነረቲ ኢላልቺ ነሞታ ሙራሳ አንቂራ ዋን ቀቡፊ ሚሶማ ኮሪደሪ ረቲ ኢብሲ ደበለታ አከከነሙ ጋፈተኒሩ የኮሪደር ልማታ ገሩ ኢማ ሚሶማ ኮሪደሪ ረቲ ኢላልቺ ነሞታ ሙራሳ አመስ ረኮ ቀባ አንቅኒ ሚሶማ ኮሪደሪ ማለከተ ኤፊ ህወኖ ሐዋሳ ረቲ ኢብሲ ኦሶ ከነሚ ሀተውሞ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ካራ ሂመሌን akka hubatamu taasisaa jiru. Misoomni koriidarii kun bakka yaadame akka ga'u akka itti fufu garuu immoo dhiibbaa
cina yookiin saayid effektii isaa immoo akkaataatti hir'isuu danda'amu irratti ibsi dabalataa yoo kenname baay'ee gaariidha jechuun barbaada. የቱሪስት መዳረሻዎች እጅግ በጣም አስደናቂና አስገራሚ በሆነ መልኩ እየተሰሩ ነው ያሉት። ችግሮቹ የመሰረተ ልማት አለመዳረስ እንዳሆኑ ይታወቃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ዞኖች ውስጥ በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት የሆነችው ኢሉባቦር ዞን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። የአዩ ባዮስፌር፣ ሳምቢ የድል ስፍራ፣ ሱር ፏፏቴ bakkeewwan hawwata turizimii ta'anis hanqina pirojektotaan haga barbaadame biyyaaf faayidaa argamsiisaa hin jiran. Itoophiyaan hawwata turizimii hedduu qabdi. Keessumaa naannoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booritti bosonni Yaayyoo, Fincaan Soor akkasumas bakki waraana Saambee qabeenya turizimii gurguddoo ta'anis sababa hanqina pirojektotaan galii haga barbaadame argamsiisaa hin jiran. Kanaaf maaltu yaadame? Godina Iluu Abbaa Booritti pirojektoonni misoomaa hawwata turizimiif akka guutamaniif gaaffii dhiyaatanii fi Dookter Abiyyi deebii kennaniiru. Misooma daandiitiif xiyyeeffannoon ni kennama. Kun immoo damee turizimiif qofa osoo hin taane misooma qonnaa godinichaa fi gabaa walitti fiduu fi daandiin ni hojjetama jedhaniiru. Misooma koriideriinis magaalota Itoophiyaa ammayyaa ijaaruudhaaf ni hojjetamaa jedhan Dookter Abiyyi. 30-40 ከተማ እያፈረሰ እየሰራ ባለበት ሁኔታ የማይሆን ስም ሰጥተን ልማት ከምናደናቅፍ ከቻልን ማገዝ ካልቻልን ደግሞ ዝም ብለን መታዘብ ነው የሚሻለው። ዓለም ላይ ብቸኝነት ሎንሊነስ የሚባለው ነገር በጣም ከፍተኛ አደጋ ይሆናል። አንዳንድ ሀገራት እስከ ግማሽ ቢሊዮን ብር ይመድባሉ ሰው በብቸኝነት ከሰው ጋር የሚገናኙበት ነገር ለመፍጠር። yeroo itti magaalota 30 hanga 40 diignee haaromsaa jirrutti maqaa hin taane itti baafnee qooda misooma gufachiifnu yoo dandeenye deeggaru yoo dadhabne immoo callisnee taajjabuu qabna. Addunyaa irratti amala namoonni dhuunfaan agarsiisaniin kan miidhaa fi balaa fidaa jiru. Biyyoonni tokko tokko kan hanga birrii miliyoona 500 ramaduun amala dhuunfaan mul'atu kana walitti fiduuf hojjechaa jiru. Magaalaa fi baadiyyaatti jireenya dhala namaatiif haala mijataa uumuudhaa fi misooma koriideriitiif xiyyeeffannoon ni kennamas jedhaniiru. አሁን የገጠር ኮሪደር ተጀምሯል። ገጠር ኮሪደር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እያንዳንዱ አርሶ አደር በጓሮ የተወሰነ ዶሮ የሚታለብ ላም እንዲኖረው ከከብት ጋር እንዳያድር በጣም ብዙ አርሶ አደር ቤት ውስጥ ከብት ያስተኛል። ይሄን ካልቀየርን ብልጽግና ይመጣል። yeroo ammaa misoomni koriidarii baadiyyaa jalqabameera. Koriidariin baadiyyaa faayidaa baay'ee argamsiisa. Qonnaan bulaan karaa ammayyaa beeladoota akka misoomsu, beeladoota waliin mana tokko keessa akka hin bulle, daandiin misoomaa fi mana isaarraa siqee akka ijaaramuu fi teeknooloojiin addunyaa waliin walitti fiduuf ni gargaara. Yoo kana godhuu baanne badhaadhina hin milkeessinu. Ta'us garuu misoomni koriidarii qorannoo cimaadhaan deeggaramuu qaba jedhan. Bakka barbaachisaa ta'e argametti beenyaa kennuu yookaan immoo jijjiirraa bakkaa kennuun barbaachisaadha. Yoo kanan ta'in ammoo haalatti komiin dhiyaatu dhaggeeffatamuu mijeessuun barbaachisaadha jedhan. Guddinni Itoophiyaan riiformiin booda galmeessaa jirtu egeree biyyattiif abdii guddaa ta'uu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa himan. Guddina diinagdee galmaa jiru itti fufsiisuun biyya badhaatee dhaloota dhaalchisuuf kan tumsa'u ta'us turtii OBN waliin taasisaniin eeraniiru. Lalii Girmaa. ofiif humna qabnu duguunee lafa qabnu fayyadamnee haa jijjiiramnu kan jirurraa ka'e riiformiin bal'aan gaggeeffame. Riiformii gaggeeffame keessattuu qamadii alaan galchinu ejjennoo jirurraa kan ka'e biyya keenya amma qamadiinuma oomishuu bira dabartee sadarkaa Afrikaatti beekamtii guddaa argattee addunyaa irratti illee xiyyeeffannaan kennameef biyya jijjiirama guddaa agarsiisaa jirtu bal'inaan. Galii waggaatti doolaara biyya alaatti galchuu hin danda'amnetu ji'a 3 keessatti galuu danda'e. Kuni miraakil waan guddaadha. Kun immoo waan qabxii lakkoofsaa waan mul'atu jechuudha. Baankileen riizervii isaanii ammamiin guddisanii keessattuu baankiin commercial banking gara percentage 62 ol reserve isaa akka inni guddise warri kaan 29 akka guddisan qabxiidhaan kan ka'ani. Itoophiyaan biyya hunda wajjin fedhii isiitiif faayidaa isiitiif walitti dhufiinsa akka cimsitu biyyuma feete wajjinuu akka hojjetu lolaan humnaan jeequmsaan waa argachuu akka hin barbaanne gama hundaa gara nagaatiin mirkaneessuu akka barbaaddu kanaafi biyya hunda wajjinuu akka waltaatee hojjettu ibsaniiru. Biyya ollaa wajjinis walitti dhufiinsa jiru cimsuudhaaf fedhii akka qaban wal shakkii jirus balleessuudhaaf gadi buusuudhaaf akka hojjetamu. Egaa dinagdeen akkuma walii galaatti dinagdeen biyya kanaa tokkoffaa dinagdee guddaa akka inni ta'e biyyoota ollaa kana dachaadhaan caaluu akka inni kan inni ta'e ibin akkaataa sassaabbii galii irrattis wanti isaan kaasan jira. Sassaabbiin galiis fooyya'uudhaan jijjiiramni akkamii akka inni dhufee jiru qonna irratti riiformiin gaggeeffame, industirii irratti, manufaaktcharingii irratti, sarviisii irratti wantooti gaggeeffame, remitaansii irratti wanti gaggeeffame wanta guddaa akka ta'e kana bal'inaan kaasanii jiru. Egaa kun immoo itti fufaa guddataa deema. Goota muraasa keessatti gara dabil diijitiitti achi caa deemna kan jedhu. Hojiin ammaan tana eegalamtee riiformiin kun lafa qabatee dinagdeen biitii eegalamte kun galma akka ga'uuf tokko keenyaa gaheen nurraa eegamu gahee guddaadha. Takka hawaasni mootummaa cinaa dhaabbatee hojii misoomaa jalqabe kana galmaan gahee ummata keenya badhaadhina hunda galeessa jennu san akka
goonfatu taasisu mootummaanis riifoormii ammaan tan eegale kanaan seektaroota hunda keessa riifoormiin gaggeeffamee bu'aan dhufe kun seektaroota hunda dhufe biitii teenya yeroo gabaabduu keessatti biyyoota guddatan jedhaman tartaa akka dhaabbattu taasisuu nurraa eegama. Namuu naannoo isaa wal qabatee eeggachuudhaa hojii wal qabatee Itoophiyaa eeguudhaa hojii wal qabatee xilaata keessaa fi alaa hambisuudhaa hojii wal qabatee tokkummaan ummata ummanni ambaasaaddara nagayaa ta'e mootummaa cinaa dhaabbatee halkanii fi guyyaa guddina eegalame kanatti fufsiisuu keessatti irra baay'ee irra guddaan gahee ummataati waan jiruun qabaa jechuudha.